Alamaayoo Galaa giddu galeessa kanatti qorataadha. Akkasumas immoo dursaa gareeti. Asitti immoo buufata kanarratti immoo qorannoo nuti taasisnu iddoo kanatti qorannoo horsiisa kanniisa daamuuti. Kanniisni daamuu akkuma beekamu kanniisa nama niddinedha. Kanniisa dammallee damma mi'aa kennitudha. Akka kanniisa sakaanii nama nidditu nama jeeqxu lafa keessatti kan isheen damma oomishtu aadaadhaan baadiyyaa keessatti ni beekamti. Yeroo ammaa kana rakkoo cimaan sanyii isheellee badaa jira jechuudha. Sababa babal'ina qonnaa fi sababa farra aramaa, farra ilbiisaa, farra keemikaalaatiinis ta'ee babal'ina qonna adda addaatiin manca'ina bosonaatiin kan ka'e sanyii isheellee badee jira. Yeroo ammaa kana even dhaloonni ammaa kanniisni daamuu maalidha yoo jette hin beekullee jechuudha. Sana qorannoo taasisnee hubanneen sanyii ishee akka hin bannee fi bifa aadaa sanarraa finnee akkaataatti sanyii ishee kunuunsamee jiraachuu dandeessu buufata kana hundeessinee waggaa dheeraadha kana hundeessinee asitti almost gara waggaa 9 ta'a asitti hundooftee yeroo ammaa kana otoo hin badiin damma oomishaa jirti asillee jiraachaa jirti jechuudha kanniisni kun. Kana teknooloojii kana qotee bulaa biraanis geenye qotee bulaan naannoo Tokkee Kuttaayetti naannoo Calleyaatti naannoo Olmaraatti illee kana baranii akkaataatti kunuunsan kanniisa daamuu taasisaa jirra. Yeroo ammaa kana asitti maal hojjenna yoo jettanii bifuma isheen uumamaan lafa keessatti dur jiraattu sanaan nuti immoo supheerraa gaagura hojjennee fi bifa laaltan kanaan gaagura supheerraa waan akka distii kanaan hojjenneet achi keessatti iddoo bosonarraa yookaan iddoo isheen itti badaa jirturraa fuunee man'eedhuma ishee guutuu as finna asitti hundeessinee bifa kanaan akka isaan jiraatan taasisna. Asitti wanti tokko isaan irra ga'u yeroodhaa yerootti yeroo dammi ga'utti dammallee irraa oomishuu qabna jechuudha. Dammallee irraa oomishna. Inni baadiyyaatti dur taasisamu damma takkaa yoo oomishanii qofforanii achumaan ishee balleessu. Sanyii isheen badaa deebiteen argattu jechuudha. Inni kun garuu waan adda godhu teknooloojiin kun asuma amma akkuma amma argitan supheen kun qadaada qaba. Qadaada ishee kana hin banna. Haala amma bifa banneetu yeroo dammi ga'utti yeroo laalus barbaadnu hin banna. Bannee yoo dammi ga'eera ta'e dammi ga'eera yoo ta'e damma isaa bifa sirinjiitiin yookaan bifa adda addaati amma kanniisni ishee akkuma argitan kanniisni ishee ol yaatee jirti. As keessa naman tuqxu naman idditu akka kanniisa biraa guyyaa sa'aatii barbaannu kunuunsa adda addaallee taasisuu fi dandeenya jechuudha. Amma yoo argitan damma asiitii yoo isinitti mul'ata ta'a damma qabaa jechuudha. Damma kana bifa sirinjiidhaan xuunnee asumatti fudhannaa bannee damma ishee asuma oomishna. Dammi ishee immoo barbaadamtuudha fayyinaaf qorraaf asimiif jedhamee beekama. Bifa aadaatiinis bifuma amma saayinsiitiin illee ni deeggarama. Damma kana asii baasnee deebisnee yerootti barbaannu xuuxannee damma qulqulluu jechuudha. Asii baasnee deebinee odoo kanniisa ishee sin tuqiin waan tokko don balleessin deebisnee asumatti cufna. Yoo cufnu isaanuu leeleedhaan dafanii wal qabsiisatu. Akkaataa kanaatiin si'a barbaannutti yeroo barbaannutti waggaa dheeraaf asumatti akka isaan waloraan taasisuu dandeenya jechuudha damma daamuu kan. Baadiyyaatti yoo beektan biyyoo wajjin wal maka damni isaa kanniisni ishee hin baddii hin miidhamtii hin dhumtii. Asitti garuu dammis qulqulluutu ba'a. Sanyii ishee hin tuqamu. Fayyaa isaaniis asitti eegame kunoo akka bifa laaltaniin baay'atanii asuma akka jiraatan taasisna. Teknooloojii kana yeroo ammaa kana babal'isnee qotee bulaa biraan illee gahaa jirra jechuudha. Agirookooloojiin isheen kun amma dammi daamuu akka biyya keenyaatti naannoo baddaa jaallatti. Baddaa fi naannoo bosonaa. Naannoo bosonaa naannoo baddaati kan isheen jiraattu. Nyaanni ishee akkuma kanniisa biraa yaa'u daraaraa adda addaa dhumarraatti fooreej gooti. Kan saayinsiin jedhu even kanniisota warra nama heddan caalaa diversified kan ta'e yookaan immoo biqiltuu hedduurraa daraaraa funaanti yookaan immoo nadhii funaanti jedhamee beekama. Sababa kanaaf qorichummaan ishee asimiif yookaan immoo dhibee qorraaf yookaan immoo dhibee adda addaaf tajaajilni kan oolu biqiltuu hedduurraa akka isheen
daraaraa funaantu, nadhii funaantu, poolanii funaantu ni beekama jechuudha. Kanaaf nyaata dabalataa kan jedhamu nuti amma yeroo isheen daraaraan hin jirretti akkuma kanniisa biraa bifa addaatiin sukkaara fa'aa bulbullee yeroo itti kenninuuf jira. Garuu isa kanarra efficiently isheen marga nuti hin argine irraa biqiltuu adda addaa irraa daraaraa biqiltuu yookaan immoo nadhii funaannachaa jirti. Yeroo ammaa kana qonnaan bulaa hedduu biraan geenyeerra naannoo akkuma sileen jedhe ekooloojii isheen babal'attutti poteenshaalii beekamtu akkuma sileen jedhaas naannoo walmaraa kanatti keessumaa immoo naannoo tokkee kuttaa'ee fi naannoo callee irratti qotee bulaan hedduminaan beekee yeroo ammaa kana bifa FRG ta'anillee gurmaa'ee qotee bula bira ga'ee akka irraa baratanis akka oomishan taasisameera. Adda duree kan ta'an naannoo tokkee kuttaa'eeti man'ee kana keessaa bicha haga liitira tokkoof tuqaa shan liitira haga liitira lamaatti avreejiidhaan liitira tokko tuqaa shan kan argatan jiru. Dammi daamuu immoo akkuma beekamu malakkaa takkittiin maallaqni ishee baay'ee qaalaadha. Qarshiin itti argatan cimaadha. Maaliif dhibee adda addaatiin waan ooltuuf akka biyyaatti dur kan beekamtu amma baay'ee badaa jirti. Kanaaf deebisanii of eeggannoo fi kunuunsa akka taasisu nutis barsiisaa jirra, leenjisaa jirra. Qotee bulaan iddoo isheen jirtu yoo argee bifa aadaa duriitiin baasee diigee man'ee ishee balleessee sanyii ishee balleessee kanniisa ishee balleessu odoon ta'in yoggaa argatu isaan bifa adamsuudhaan argatu yoo argatan hatattamaan bifa xuwwee kanaa beeksisneerra gaagurri ishee akka kana ta'u bifa adda addaatiin bifa fiild deeyiidhaan bifa workshooppii adda addaatiin beeksisnee jirra. Kana gaafatanii kanatti dabarsatanii waggaatti akka isheen hin bannetti haala ammayyummaa amma qorannoon baase kanaan akka isaan sanyii ishees eegani kunuunsa taasisan irraas immoo oomisha akka isaan argatan kana ergaa dabarsuu barbaada.